laal manni kun mana kiyyaami Jamaal ifi bu'e namni وانا tokko ما hin bu'u. بوسه برغا في تنا أسوشيني ساني لال جالبسا مين أدقي أمتها في مناني خنتا غافين أن غافت لتنا والله اتدبروس نسوداتا أسو مينم دبتا كتاني انسان ترى غني قرآن نبي محمد الرتم بوفمين ناوب سباكا هاي تقول قرآن ربي نبي محمد الرتم بوسين إيسا اتي أمانو جيران قرآن خانا ملي نبي محمد ملي نبي براتي جيرا خا قرآن الربو إيسا فيدن وهم تكتي تنقفانا دي بسني أكا إسان قرآن ربي خفر جيرانين سنگر سيسان أنا حديثة خجيب سيسان أنجاني مي أكا إسان قرآن خجيب سيسانين سنگر سيسان أكا إسان نبي محمد لا لغي أمال لي سيفيني ما أنا ما حديثة نبي محمد تك إسان انفرد لونجي أكا سيمتي نبي محمد انتلتك أركيتي فيجي خافتي فيجي جارتي سات لك akkasitti itti booda wayi dhalaan tun numa shayxaana je'ee isaanumaa ja'an hin jiru. Manni jaalibsaanuuf hin ta'u jee wallaahi gaafii tana dheessuuf mee isaa dhiiraa ol deebi'ee gaafuma tana qofaanaa deebisu waan biraa takka hin jiru fixadha. Akkasitti maashaallah anis dubbit kennin fitadha ichi booda na Hamzaan akkas jeen Nabi Muhammad fakkeenya godhe sallam nagaa fi rahman irraa jiraatu dhalarraa maallaqa nyaachuun haraami moo halaal jennaan Nabi Muhammad maaliif fakkeenya godha Nabi Muhammad dhalarraa waa nyaate Khadijaa warraa nyaanne bar numa fuudhe malee akkasuma akkasii saniifu maaliif waa'ee haraami dhalarraa nyaachuun kun haraami moo halaalii kana maaliif Nabi Muhammad fakkeenya godhaaf inni silaa kanaan gaafii kanaan gaafachuu fade أولين ديفيس جرا بدا استاذ جمال كي خوتر سيني ترتيبانا سوينا انسيوج جدا ما نخيس قبانا ديفتين ديم توغاني نمان ديما استاذ جمال تكتو أولين سلا غور كسو جرا بربادي تندبي كم جرا خنات استاذ جمال تكتك كناتو ناسو داتين سي باغا اني سلا ايسان غرغار وديما وي المسلم انا بدي خرسا جرا استاذ مزال فك ابو جرا سلام مزاحنا غدار كبويانا اني مو غربان مو نغمدي ديچمو غربان مالي غربان كنا تكبر رئيس استاذ جمال تكنا رئيس اولي سركسا اركو تنجرو جرا خن ماركه بربادي تندبي كم جافل ليتا كم سجدي جواب رجل ليك مرجان خوتي dhagaa naasni himaati dhagaa Jamaali baqatee dhiisa laal hoggaanii fi waan tokko godhani namni dadhabee dafee fiige firraa ammaas karaa ittiin baas keessaa baafatu karaa ittiin nama jalaa miliquu barbaada Jamaal miliqee ni miliqee dhiisa. nakan ini agama Ibrahim Hamzah kana bir raga be di ma baga gidara qabdi kana taanaan ani ma fakkeenya akkitti naa gale dubbii gartee ma inni nabiin Khadijaa ni hate hiijachutti fide suni yoo waan isaan irra wal falmaadhaa dhufanii because gaafiin san akka gaafiitti dhufte waan isaan irra wal falmaadhaa dhufan yoo duubarraa quba qabaatte qofa gaafiin suni akka nabii arrabsuudhaaf itti jaamte moo argumentii wayii ta turte yoo kana yaadde nabi Muhammad hogguu waan akkasii godhu inni Khadijaa ni hate yoo akka jechuutti nu wal soma waan duuba jiru guututti aga dhageenyutti haga gartee manni hanna qofa bifa akkasiitti kaa'e suni silaa nabi arrabse jennee itti geessuu hin dandeenyuuf hin deema. Silama isa gargaaru tokko naaji mee daddo deero mee daddo walla goita amma Hamzaatin dhufnaga Hamzaatu anaamiti Hamzaan nabi arrabseeji amma somma Hamzaanisi nabi arrabsuu amma Hamzaa nabi arrabsuu proof godhuudhaafi Hamzaan hadiisa kana didee jee fide. Amma namni confused ta'ee jira beeku bakka kanatti. Hadiisa diduun nabi arrabsuu miti. Hadiisa diduun nabi arrabsuu miti. Maaliif? Namni akli qabaanii yaadaa wanni kuni islaamummaan maaligaa
waan soorsii beekumsa islaamaa kataa'e wajjiin wanni kun wal dhabaa yookaan akkaanan soorsii tana maddi diin islaamaa kan number 1 ta'e quraanaa. Informaationa kanarratti yaada quraanni dubbatee jiruu fi yaada kanaatiitu wal dhabaa kanaafuu quraanaan gora jechuuni nabi arrabsuudhaa miti ifi ammaas hadiisa guutuu diduudhaa mimmaas. Hamzaan hadiisa guutuu rejecting goone fakkeenyaaf. Because nabiin alayhi salaatu wasalaam waan dajjaal qofan dubbanne. Subjectiin wanni biraa beeke tammaas dubbii tana daranuu akka namni confused ta'u gootu ta biraatu jira beeke. Nabiin alayhi salaam wanni ni barsiise waan dajjaal qofaa miti waa hedduu wanni ni barsiise. Waa'een dajjaal hankuma tokko you can say maybe like 1% yuun geessu. Ammoo wanni dajjaal information jabaadha quraana keessa illee ni jirti sun akkatti Hamzaan hubateetu murteessa. Haa ta'u subjectii dajjaal irratti namni tokko informationaan quraana keessaa argu wajjiin waa wal dhawanii kanaafuu dhimma kanarratti an yaada quraanni kannatti turattiin goggoga jechuun nabi arrabsuudhaa miti. Akkumatti quraannin subjectii sun if keessaa qabuu fi indeen hadiisni inni ija shakiirra kaa'e sun akka inni quraanaa wajjii waliin dhooyne proof godhuu danda'uma. Rakkoo enlightenmentiitii jira jechuudha. Rakkoo gartee immoo hubannaa gabaabbatuutii jira jechuudha bakka tana keessatti. Ati nabi arrabsinaan jette akka ati nabi arrabsinaa si gaafate jedhanii waan bu'uura hin qabne hin fidan jechuudha. Mee ambaasaaddarri ijita malee waan biraatiin harkee dubbiin tanaa miti achi fageessi waa harkeechaa jirta. Mee waan jechuun irratti si dhaggeeffata. Jeebar. Laal. Bakki wanni jarritti wal dhabe waan biraati. Amma Hamzaan dubbii dajjaal irratti akkatti hubate qabaa miti wayidoo isaa laatu si galtee. Amma tokko amma shan nama hodhan dura. Si galtee amma fakkeenyaaf amma Hamzaa wajjin agiriin godhu. Mata dureen dajjaal mata duree ulamaan guutuun islaamaa tuni ta garagaraa cuftiinuu kitaabni meeqarra kaayamee dhufeetu jira. Okay? Dajjaal quraana keessa ni jira? Ni jira. Maqaa dhawamee jira? Lakkii. Hamzaan ta jechuun jiru argumentiin Hamzaadhaa bakki isiin irra ejjitu dubbii dajjaal irratti mata duree illee dajjaal hin turre hubee. Quraana keessa dajjaal maqaan dhawamneedha. Waan rabbiinu maqaa dhahee irraan dubbatin maqaa dhahee dajjaal je'ee irraan dubbatin ani ittiin rakkadhu kanaafuu tana isinii beekaadha. Position Hamzaadhaa isa kana. Ammoo ambaasaaddarri hadiisni kun amma dura gartee akka ustaad Hamzaas ta'ee sheekotiin adilatti kaasutti hadiisa da'iifaa fi seeyaa jiraame. Ka gartee da'iifaa kunis seeyanii bari yaadarra kalachuun numa danda'amti. Kun da'iifaa kun seeyanii yaadarra kalachuun. Waadiin keessaa nabiyyaa arabsa namun jechiistu beekatu. Ana bara ustaad Jamaal gargaaruun ture. Akkasii miti dubbii siin galle. Dubbiin akkam beektaa? Ajandaan amma profeanyo inni sirrii jira. Maal jee obboleessi keenya firiin maal jee wanni ajandaa irra kaate. Carraa irra deddeebiftanii obsaa kursuun kun asuma taa'u jira. Mee carraa kan naaf takka obsaa. Ayyee obsi. Wanni jee ati Nabi Muhammad arrabsitee Nabi Muhammad Aishaa saamee jettee akkamitti Aishaa saamee atuunuman jirtuyi kan Nabi Muhammad siitu narra arrabsee. Sagalee akkamittiin Nabi Muhammad arrabseennaan sallallahu alaihi wasallam ragaan sii fidaa yeeti waa'ee jaddaal kaasee jechuudha. Dubbiin tamin beektaa Nabi Muhammad Jamaal arrabseera. Sababni irraa kaates ati ilma dhiiraa taatee intala dalagaaf mana arabaa dalagu jirtu imoo banattee maallaqa irraa nyaachuun haraami moo halaalii? Maaliif waa san gooteennaan ichi boodanaa deebii kanneef kaleedhaa beeku. Maal jenna Nabi Muhammaduun man jiruuyi kan Aishaa saame. Waan fakkeenya walitti taane fakkeenya walitti godhe waan hin taane. Akkasii fakkeenya walitti godhe jechuudha. Sigalee. Fayyaade asirra bakka amma qabuunu. Jamaalli deebisna. Mee sabboona akootu dhiyeenya kana sheeka taatee jirtaatilee ol seeni.
بقى في يد أستاذ كينيا جبادو رمتو كجلا كان عبد الحكيم أبو معاذ تا أبو معاذ غري شهادة قبسي سملي شدي مدي تقولي إنجليز في فرنسا دا في إسبانيشين وان ده بسندن دو إن فانا مارا شهادة قبسا أستاذ كينيا شمانو هاتاو عبد الحكيم ترمي كاس كيس بريسا جسر كنت جرابر نتستاذو كينيا كابنيت ورا فان فرنسا دبت إسبانيش دبت إنجليز دبت وجي دلقا رجرا خانم قامنو جبه فنانيس كينيما ترمي كابن بريس wanta kan jabaa qagalato wanta kan يا lala jara khed mee nama itti ani kono jaalibsaan yeroo hunda naa dawwalee na yaamuu danda'a mee nama itti amantan nama kanatti amannaa hamzaa wajji dibeet godhaa jettanii itti amantan abbuma feetan fidaa koottaa asiin ta'ani si galee waa'ee kanarratti ammoo أمته السلام laal عليكم. waalaikum salaam absaaqi afaaniin fitadhaa fi beeku takka أيه waan takka anaan nabi muhammad arrabse moo isaaniin nabi muhammad arrabsee qubatti laadheetiin isin garsiisa wallaahi wabillaahi wanni inni dheefa kute jamaal waan biraatii miti aayata qur'aanaa ka qur'aana keeysan jirre kannitti amanu san bakkatti godhuun danda'u fiigaa kute takkaffaa talamadaati anaan nabi arrabse moo sheekkotii isaaniitu nabi arrabse barboo arrabni nabi muhammad sayya muslim keeysa jiraa bar anittin amanuu barsan nabi muhammad arrabsu mee isin yaa qara'u عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ونبي محمد خررت عيد لا خررت عيد لا خافت عمين عيما ربي صداد الله أكبر أبو قلب متى كوا ميزان تنين ندي بيبر انت لا تكارك فأتى امرأته زينب هقا خنا خرج ارتيسا زينب في جمال في جنان واني خرج زينب في فليت التخي وهي تمعس منية لها فقضى حاجته هاجا صافت أتيتي خيت المنور سين جيني هاجا صافت أتي ثم خرج إلى أصحابه فقال خرس عباسا في جيتي جئ eega gaana baasa siiftan arraba bukaarii fi muslim keessa jiru kana nabi muhammad arrabse hunda ganaan isinii gagguura kagartee isaan nabi muhammad arrabsan innal mar'ata intaloon dhalaadhaa mee dhageeffadhaa tuqbilu fi suurati shayxaani suuraa shayxaanaa taateeti as nama mul'atti nabi muhammad dhalaa laalee kara jaartii isaa fiigee fedhii bahee hoggaa siin jaan hookaa nabi muhammad sii kabaju jiranii سبحان الله nabi muhammad sii kabaju jiranii hoo naabsi ammallee nabi muhammad akka dhalaa arrabsaa jiru namni nabi muhammadin guddaan gartee addunyaa tana qaceelchi jaanii ergan akkamitti dhalaadhaan shayxaantittiidha isii arkeetiin kaafadhee kara jaartiiti yaa fiige jechuun akkam jechuudha aboo miirri isin keessan jiru maa namni miira fi dhukatee jiraatasa miira fi dhukattee maa jiraatta anaa jee watudbiru fi suurati shayxaan ammallee hoggaa garagaltullee gama duubaatiin shayxaana fakkaattee deemti فإذا أبصر هقاني في أرك أحدكم تكون كيسا المرأة لا فليأتي أهله هقا لا كستي إسي أرك خرج أرتيسا هافيقو مال قدو دا شاجت شراف جتشو تنافو إسلام لدى مرة تتاي خارو مرة تتاي لا خافت شرافي أنا النبي الرب سمو شيخ إسانيتي النبي الرب سي نبي الرب سون أنا متي إسان الرانجل كبي شيخ كان إسان الرانجل كبي والله وبالله حمزة شي جابر النبي الرب سمو إسان النبي الرب سي دنا وليف قتين يو إسان إفتين كامفتين يو إسان متا قدين كابتين فون أنجا مستعد وانتو تيغانا إسان برباني في النقويا برا بالا ما منو يبساغنتي وانتو تما بخاري في مسلم لا لا أبا أوان تكسيم ندقي ندقي أبا أوان تكسيم أنين سينجي أني أمزا شي جابر غربا ندقي فدا أسينتا مي شيخي ستين اتيسين أمنتن أسوك أبري جراتي في داباسان جيبر أسقبان جرساني مرحبا مرحبا osoo qabrii jiraatee inje qabrii jiraatee baasaa fidaa as gubbaan taa jaalibsaan sa'aa fedhen nadda na yaamuu danda'a. Dhumte ammoo ifitti kajilaanistaan hin ta'in afitti hin qaanfatina. Ani yeroo takka waan takka afaan kiyya keessaan baasu waan isaan kitaaba keessa akka taphatan qofan fida.
والله وبالله حديث نقول حديث ضعيف التنيمي صحيح ما سا كتابة بنيتني سنجرسي سادي يو إنسان عمري ساني قدين كفته بو نبي محمد ديما جارتي ديما ربي خيسان متسا كبردا نمانجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فو عليكم أكس جا نبي محمد دبدا خان صداتي ناتي أو كس جا جرى كينيا وان جو أستاذم زان جو خنا دوفتني رجعت تقولوا بانان دقي سدا وان أستاذم زان جو خنا دوفتني رجعت أوبسي تقولوا أباكا بانان أوبسي دري ولي بانا بك أوبسي دعام مسين. أوبسي سا نبي محمد ديما ربي خيسان مشاسي كبردا نمانجا سابان ساكس نمانجتي دبدا خاوري أسجلتي إنجا بون تنجا كلام إن صداتنا دبدا نجاتك كان جو نانجا إنجاو. thank you nabi muhammad dem kama sala baketi afan kaydu na man أعوذ jaa بالله من الشيطان الرجيم. ni jaata kan jawja إنجاو. duba nabi muhammad ana moisani arab sere gize khana kitaban barreysani wali جتشاتي جتو يجرات ثاني الربسي وفني وان abo كان sheekan isani gurguddan dhagay khitaba irwaul ghalil irratti khitaba banin sigarsa khitaba irwaul ghalil irratti Abdallah Umar dhala hoggaa bitatu harma lamaan jidduu harka kaayee harma qaqqabatee hudduusii kana dhawee tafasiirraa saaqee laalee bitataa jiran kuni islaama isaanii keessa jira. مي وان كان افار مي Jara لو keenya جابان ربات انجي استاذ افار موتين جت افار ربات كلام لبوسي yaaboo taa wallahi taa jara جباب keenya taa متي جتشي استاذ كان استاذ كلاري سيمي وبلين كيا اسين كباجا ورين غرتي مدرو بكيدو تي دبيتي استاذ وجه غلا جتن انا تو بين دود سمبرتوري الرامبو دروفتني وني جامخون وني نبي خين عليه الصلاه والسلام الرب ساجر تنكون يوان كان غرتي بخاري مسلم كيس غرات لي غف الدنيتي دبيتي ابا فرد في امزا وجه كغلو مرغزني خنني يوم مو خنا غدو باتني وان كان بكت غدو باتن هذا والسلام انت دبين والسنت بكدا رامبوتا ادان okay دبي والسنت رامبوتا akkas wanni biraa takkan jiru بكا دبين تنقرب yaa رامبوتا هاي جرى دبا داني ميرا داخل سكال جرى استاني لكم اسونا ما فودي بلا برخيس نخوتشي درس براخيس نخوتشي Jee uummata keenya macarraan kiyyaa waan takka tabeekuu qabdani. Dila galgalaati as tattaa'u jirraa dubbii tana dhiyootan hundaa'u hordofuudha jirraa. Sagaleen diyyee dhagaamtiimi. Bareedaadhaa waan takka taniin jechuu barbaadee laalii dhiyootana hunda dubbii tana jala jirraa. Ammaan tana itti qabaan itti uwwisaan taatu gambeeyta. Jamaal Jamaal eenyuti? Jamaal علي Aliyyii biroodhaa. جمال يجي برو Laal mallattoo munaafiqaa sadii isin hundinii beeytanii dheengadda Ustaad Abdurrahmaan ol naa baasaa mana Ustaad Abdurrahmaan keessatti akka inni bilbila san fuusise Ustaad Mahammad Bayaanirraa ifaa fi bilisa dubbatee ture. Dhaggeeffadhaa takka jaa. Maaliif ennaan Hamzaadhaa wajjiin rileeshina qabaa jee dhaggeeffadhaa laal. Dubbii tana jala deema. Ta inni jaartii namaa fuudhees achumarratti ilmoorraa baasee dhufanii himatan. Isa Jamaal Aliyyii Ibroodha jechuudha. Akka inni jaartii ilmoo namaarraa baase achumarra dhufanii mana Ustaad Abdurrahmaanitti dhufanii dubbatanii himatan. Taa akkanaan jaa. Haya namni galaanni fuudhe hoomacha qaqqabataa jedhanii Hamzaan ni arrabsee je. Laal Hamzaan laal Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallamii arrabsee je. Ragaa tokko dhabe. Mallattoo munaafiqaa laalladhaa laal. Ragaa tokko dhabe. Hadiisa mormee je. Ummata keenya nuti ka addunyaarra jiru kijiba walirraa keenyu Rasuula Rabbiirra kijiba kaa'uun ka Rabbiinuu rafa'ana laka dikra kajeen aboosi ol fuune kajeen isarra kijiba kaa'uun maaliif barbaachise takka. Inni lammeeysaadhaa Hamzaadhaa fi Jaal Ibsaan reefuun tana itti nuu banan. Kunoo Rasuulli Rabbii Aayishaan saamee je'ee dubbate.
afaan isaatiin dubbate jechuudha. Gurbaan kun jechuudha. Afaan isaatiin ni saamee je'ee dubbate. Duuba bakkittoon tun bakka jaartii namaatti oli qabanii nama gartee qarshii 100 suudii kan Allahu Akbar. Nama 500 suudii kan. Obsaa Yusuf. Ati kun nama jira. Wanta akka personaaliin goonu. Maaliif personaaliin goone beektaa? Yeroo kana lammataa walitti deebisuu deemna yaada jalib sadduwan. Nibsa tabisaa biyya obsaa kiyya. Fadu Ustaz Jamal Ibroodhaa. Ustaz Jamal Aliyyi Ibroodhaa fadu. Dubraas beeraas tan fade gartee fuudhee sidee furchaa. Na dhaggeeffadhu ani bakka quraana wal morman hin jiru. Abbaa haqaa dubbiin tun maalirraa kaate ni beektaati. Dubbiin tun maalirraa kaate? Dubbiin tun wannummaan dubbiin tun irraa kaate haqa gartee miskiinticha bilbilaas irraa fuusisee maallaqa suudiidhaa hanga 1,500 ergamee haqa Ustaad Mahammad Bayaanka markazaas irraa fudhatanii 700 fi meeqa manaa fudhatanii deemanii poolisni hidhamuu dinnaan falmataa kahannaan oggo 4 hidhame Jamaal Aliyyi Ibroodhaa kun shirarra jaare haqa miskiintichaatii iyyuu jiraanta quraanaa keeysan annaqu an bakka namni ilmii wal mormu Rabbiin quraana keessatti maal jee hoggaa wal mormitan kara quraanaa deebi'aa jee itchaa wal mari'adhaa jee an achi keeysan jiru gurbaan kun munaafiqa guddaa dajjaal ija qabu hagartee bara kanaa ka addunyaarra miilaan lafa deemu tahuu isaa dheengadda mana sunitti as deebi'ee dhaabbatee maal jee achirratti Ustaad Hamzaadhaa wajjin rileeshina qabaa. Ammoo sanduro maal jechuudha jira eegamaanoo kana tuqa inni as deebi'ee kana jeebee kadhu ulamaayiidhaan rabsee jee ulamaayii fi rasuula rabbii eenyu caala ummatoo ulamaayiidhaa fi rasuula rabbii iddoo saabotaa jiraa mitiire akka namoo kanaa miti eeysaani as deebi'ee inni nuu rasuula rabbii arrabsuudha jira rahmanni rabbii irratti haa jiraatu akkamitti ulamaayiidhaan rabse jedheen gaddammoo as deebi'eeti Hamzaadhaa wajjin rileeshina qaba jee yoo kijiba jettawwanni naa ol baasaa eenyu Ustaad Abdurrahmaan ka inni mana isaatti akkasitti dubbate eenyummaas obboleettiin teenya bareedduunis ni jirti mana sun keessa ni jirti jechuudha kunoo as teessii wanni niin isiniin jechuu barbaade laal hayni kun afaan qaban funyaaniin dubbataa namichi kun munaafiqaa dubbiidha jallisaa haqa Ustaad Mahammad Bayaaniis ilma Oromoodhaa tokko nama gartee jaartiin isaa dahuudhaaf hagandakutti amma hoggaachas deebitu bilbila sanillee hannuudhaaf didanii jaartuma isaatu arrabse sagaleedhaa Ustaad Abdurrahmaan bira lafa jira. Kanaafuu obboleeyyan wanni niin ani isiniin jechuu barbaade namni 780 kun haadha gayuutii haqa miskiinticha saniitiis tanaan akkan cufne quba qabaadhaadhaa gurbaan sun yakkamaadhaa munaafiqa guddaadhaa isiniin jennaan. Fayyade ani wanta ka dubbadheetiin gabbaa bakka ajaa'ib isaanis dadhabeetiin jira dalagaa dhufeetumaan taa'u jira sinagarraani waan ajaa'ibaa dubbachaa jirtanii ustaada keenya kabajamaa ustaad Hamzaa wanta kana geeffadhu wantoota amma dubbattee numaa miira keessa nu galchite tana obboleessi keenya ustaada garteen ustaada jeeti isa akka feetanii jaamaadha obboleessi keenya Jamaal Aliyyi Ibroodhaa sagantaa ati dawwaltee walitti qabdee isaallee obsaa tokko jira maasnam sidii afur isaan suni isaan hundaa walitti qabdee sagantaa addaa mijeessite waan tana ustaanni akkuma amma miira keessa nu galche kanatti waan tana bikka irraa gartee jirtu hundarraa qara'ee ustaanni irraa dubbatee isaanis waan kana ni jirti moo hin jirtu bikkattu nu godhuu qaban yoo dhugumatti wanni Ustaad Hamzaan jootuun dhugumaan jiraatte nuti waan jirru gartee maal gartee ummata nama afraayinaa miti wannummaan adaan gartee asii diin keenyaaf amantii teenya laaqaa jirtu tana tu waan ajaa'ibaati ustaada tana akkasi baallamaan olii dhaammannaa. Obsaa guddisun dubbadhaame. Ani kutte bakka assalaamu alaikum nagaan tura. Alaikum salam ayyee abbaa aqaa inshallah nagaa walitti nu adeebisu. Nagaatti nagaatti. Manni guutuun fayyaa qabdanii sagaleen tiyya dhagaamti? Hin dhagaamte ka ajaa'iba. Aaya rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Laal obboleeyyan kiyya dibeeta maalirraa gartee akka haasoo jirtanillee hin hubanne garuu immoo yeroo dheertuu nan isin dhaggeeffachuu jira. Laal namni kun yoo gartee dhugaa haa fudhatu ta'e dhugaa namni gartee dhugaa wal hubachiisuudhaa fi wal falma yoo immoo dubbii gartee persoonaal attaakitti yoo deebisan ta'e rakkoodha. Dhugaa islaama keessa rakkoon ni jirti. Hadiisni gartee islaamummaa tana xiqqeessu ni jira akka gaarii jira. Rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala maal jaa ittabi'u maa unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliyaa qaliilan maa tadhakkaruun jaa. Rabbiin wanni itti nu ajaju maali?
kitaaba gartee inni Muhammad irratti alayhi salaatu salaam gabbuuse san jala akka deemnu gartee nu ajajee dirqama nu kanne malee waan biraatii miti awliyaa biraa yookaan awliyaa shayxaanaa jala gartee akka deemnu fi miti dogongorri immoo gartee awliyaa shayxaanaatiin islaama seenee cimina gartee islaamummaadhaa xiqqeesse wantoota akkanaa kana jechuudha. Dhugaadha hayni waan amma gartee Hamzaan dubbate tanarrallee hamtuun hedduu jira. Amma fakkeenyaaf namni kun yoo gartee mana hunda seenee bakka hunda yoo gartee dhaqee waa hunda arguu danda'a. Fakkeenyaaf wantoonni amma gartee yookaan hadiisan amma Hamzaan dubbate kun dhugaa waanuma gartee kitaaba keessa jiru sirriitti garuu immoo wal dura dhaabbatanii wal falmuu qofa osoo hin ta'in tantanarra hamtuu faadhaa jira. Tantanarra hamtuu faadhaa jira maal jettanii yoo na gaafattan fakkeenyaaf hadiisa gartee amma sahihaas ta'u da'iifaas ta'u mee hadiisa gartee Yahudaadhaa gartee Talmuuda keessa barreeffamee jiru kan afaan Arabaatiin barraa'ee jiru jira kan Hibriidhaan barraa'ee jiru jira yoo obboleeyyan Islaamaa yoo dhugaa Islaamummaadhaa gartee haqa baruu barbaaddan ta'ee dhugaa barbaaddan Talmuuda Filistiin yookaan Talmuuda gartee Baabiliidhaa gabbuufadhaatii dubbisaa hoggusan gartee dhugaa fi baaxil kan adda bartan bar dogongorrii gartee islaamummaa keessa seenee gartee kanatti waliin nu jeequ huni waan nuti uumannee miti bar waan nuti uumannee waan guyyaa keessa gartee nuti itti dhalannee itti as guddannee mi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا جاء ربي النبي محمد نبي محمد بودا وهي نجرتي هنجرتو يسرتي تمرمت موكم خنافو شراء وللريادني قرتي دبينا ما بيانيس dhugaa jirtu taammanuma ibsaa kanatti oguu gartee qaamaalaatii wajji gartee hidhata qaba shakkinee bilbila isaarraa fuunee gujaanis ni dhageenya. Personal attack dubbii deebisoo osoo hin ta'in dhugaa walirraa fudhannee hal gartee risaalaa Nabi Muhammad dhugaa san gartee wal agarsiifna. Kuno dirreen haqaan mooha malee shirrin moohu shira walirra yaaduudha bakkitu akkaan akkanatti harkutti shira dhiisaa personal attackii dhiisaati. Afaan gartee nagayaatiin afaan kabajaatiin wal arrabsuus dhiisaati afaan kabajaatiin mee yaada firii taheen mee haa wal hubannu haa wal hubachiifnu dhugaa jirtu hedduu jira tagartee islaama jalaa dhooysan kanaafuu tanumaan dhaamsa isinii dhaamu barbaada. مارين يجرا إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول يا ربين سنفو والأبين نجرت ونرى دبتو جرو واجد دالغنا ما تجرون كمالي أستاذ جمال برو خرمالين قد أستاذ فايدان كان عتيتو نبي محمدو خديجة سامي جيران جي لقي سكليتنا اللي دوغا فيديو تكتين بغير جيسي دوبا نما خنر مال تجرا جنة توقفا لما فهمو Ustaz amma yang amma gartee amantii maarree godhe jedhanii ahidan kuni urbaan kun nama amantii tanaaf iyyaa ture nama amantii tanaaf dubbataa ture guyyaa tokkoon aaree miira keessa galee dubbate miira keessa galuu sanii jecha akkamiin namni guyyaa tokkoof waa'uma gartee fi rabbiin isa mokkoree jecha miira keessa galee dubbate jawwaala irraa fuudhanii tiktok jalaa gubanii haadhaa haanni mana isaa karaa garaa qabdu dhuftee kachi boochu hidhanii dhoorkanii jawwaala hundarraa fuudhanii gurguratanii miidiyaa inni qaburraa gubanii namni kun ammoo kanuma kalee ustaaza kana hidhe jawwaala irraa fuusise maallaqa sirraa ergeeti inni irra gabbeen Nabi Muhammad Khadiyyaadha saame jee maaliif wanni kun irratti isarrattoo dubbatamuu dhabaadha wanni nuti dubbachaa jiru sigalee isa kanarra maaltu jiraadha jarri lamaan kana hoo kamtu raamaadha sigalee dhagee jee bar tan Jamal jee tan Jamal jee dhagee dhuga tan gartee viidiyoo imoo keessatti waraaban saniimi Imo keessa miti lakkiita imo keessa malee imo wanni irra jee on dhageessiin dhageessisa. Ayyeen dhageessime. Ashayee. Kisii banaafsi. Darasaan imo keessaa tun harka walirra qabuu malee dhugaa walitti hin himtu. السلام عليكم كم جلون كيجا جرا كم شيء أستاذ حمزة وانتهي يسموه كم ما لقيت رزا نجا الحمد لله تبل أبير ما كتيان جنجير جتة بعده أسي أتي إيمو جارته مدي سراي يخون راتكو مدي هاتوما إباباته شكيتا كمال طلب بريدة حمزة ما أصبرتي خديجة قافتي كبينة كبدي نبي محمد كبينة خديجة سما سامي
نبي محمد كبيني خديجة سما سامي نبي محمد كبيني خديجة سما سامي أصلا نبي محمد أص وان Dhageessii obsa. sagalee itti gaddise ammallee itti gaddise ammumaa barni haadaan siin jee bara gusma haade deeqa tokko osoo hin taane saganni tokko osoo hin taane. Wallahi tungaa yoo rabbummaan gartee nabsee isaa tana gartee yoo rabbummaan baraare malee wallahi jarjaraan yoo isa arge Nabi Muhammad kallattiidhaan gartee hattuu godhe gaa'ee namni Nabi Muhammad ergamaa rabbii. Nutis ni saamnaadha obsa nutis ni saamnaadha. Eeganni Khadijaa bar hattummaa ibsee barasan bar kan personaalii inni gartee maalummaa isaa ibsuudha osoo hin ta'in ergamaa rabbii kan rabbiin akkasi faarsisan hattuu godhu jechuun uummata jalaa hunagee harka taayiidhaanis ta'in jiru. No, obsa sanichitu wanni kun waa'ee personaalii isaati. Fakkeenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa fi raamanni irraa jiraatu maaliif fakkeenya isa godhaadha amma fakkeenyaaf. Yaanis ni nataadha inni nu hattuudhaati. Hattummaan dalagaadha jechuudha. Gaafii saamiinsa shamarraniitti dhiyaatee fi daliila godhate. Exactly akkasuma exactly sanuma. Nabi Muhammad isii saamaa ture anis ni saamaadha. Dalaydu. ربنا خطروتي جالبسا ديكاتك لاخنا تن ديفهم هاكي Welcome Shashe Deando. Difama. Ya sokondu kan dubada. Ya cuma laman dubada. Wanni kun wae hadisa ya kun kana mo wae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wae amanti Islam arrai bit wae personally dumfat. Sigale malifi atintala. Oromoda Sudi keessa rakkachu jirtu tawarri isaanii gargaartu. Saamuun hattummaa moo hattummaa biti lakki hattummaadha jee deebii deebisuu yookiin kan lakki hattummaa biti jee deebii deebisuu maaliif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irraa jiraatu maaliif bika kana fide waay maaliif barbaachise tuni wallahi tuni waan hedduu nama gaddisiisaati wallahi. انه في تسعه انه بالغريه ان وصابزا يو درجيسه اني يادا تكون قبا يادا كليا اسن مجزل انت هسه دي فما اما يادا سن داس مجي واحد نمني ادناغر واحد لغا نموتا جو اگر رجلاس نو دينار دي يشربيتو اكفرت اوته خرف دي مجي خرف قبر رقبل خان نتعارف تفكر أما أن أستاذ حمزة كافي كتفات اللي قافتين مالي في سيكون يجون مارا لابتي تيجي قافتين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف سؤالن تين إجساس أي سؤالن تين جتشيخوني جتشر رسول جتشو أبومتي جتشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرافان ساتي بومتي حديثه لماز نوم كريا كيتي خنا عمت إباف بس هدي بلا ما فابوده ولدك أبي في ذلك فتني كافة حديث خنا أجيه حديث خن قرآن أوجه والسمتا قرآني حديث أوجه والقرآن خنا لا لما أكانت أمنتم مانو تلالمه ودبتمو حال خنا عني خجوته وبلغيا أني نموتا قرآن ربي كلا قرآن جاني ميلا رجة جاني فاجاني في فوتو أسفيدني شير قرآن تبغى أن حالك تكوان نمسون رجتنا فكرت نمسون تجمع كوكتا إن عربة إن دينا كنا سال أكسل بات العالمية جزء أسباب أكنت ولينجتن جملت تقومداو كيسا في وان خبط دلالة ربي سنجافة أما حواس كين خير تيجي كنا في الدن إن أكد دينا إسلاما سال أقوى زني نمني جزء عارة ما جزء وان فريج تشوفه ده مجو because لافتولا جه رئيس في نينه خراب باللسان جدا أنا في هذا خيقون please وان خنا يوم مرما يوم دور أبى تشوف هيتس في الباتشيس استاذوني خينا شيكوتي خينا والفرطة كريك أبى واني فرطة خبطتي وان بيسوله ما والكعبة كله هته جبا فدا موت جزهم داوا جربي جرسوا نان بعد تلاف كوبي ده دلقوا لك دمنه قوم تلاف كوبي أبي ورد دلقة نيس قوم سيد دلقوا له أقوله أنا هدو أنو كوني حواس كي خيس تيجي أسكوبات هيسني جتشا جاني أبا فدا جو
waan hin tahan waan jechuun qabne tokko salphaan hojii deddeebitan hawaasni yookiin warri isin jala deemu kun salphisee ilaala. Diinaa kana akkuma fedhetti itti bu'a jechuudha. Yoo isin jabeessan moor namni ni jabeessan sodaatallee akkasittillee diinaan kun gadi dhufe. Haga katabbii arabaallee gijaa agarra karaa ameessuun takkatti fuunee gumnuu adii goonu takkatti maaltu san fige ulamaa'ee fi sheekootii darsootti nyaatiitu quraana waan jabeessan jecha. Arrab moo gijaa akkatti namu akkuma fedhetti karaa fedheen waamuma fedheen ibsuudhaa fi dubbachuu fi akkanatti akkana jennee irratti guyyaa asiin baasisan hawaasa isin jala deemuutu diinaa kana salphisaa dhufa. Piliis ni jirti namni dogongor ni jira kan waa balleessus ni jira. San dura dhaabbachuullee bareedaadha. Bakka waan rabbii jallisuun kun taa'amu bakka agartee sirreessuu qabdanii ani waan kana gamalachuutu abbaa fedhee kararra jira abbaa kararra jirre waan kana fuudhaa garee bakka kabajaatti godhaa qulqulleessaa hawaasa nu gabbaasaa isin jaa kun akka waan riyyaati Hamzaa kaan dhaamsa keeti yeroo ibsitu waan kana uummanni fuudheeti waan ati jette kana waan ani akka jetti yoo akkas hin ta'in itti of yoommoo akkaan asirraa hubadhee hubatti illee si gaafadhe ta'e naa deebite ta'e yeroo jarri kuni waan kana si kaasu lakkii ani jecha rasuulaatti rasuulallee xiqqeessee sin beeku jecha rasuulallee kijibsiisillee hin beeku an waan an je'e hadiisni isin himu jirtan amata hagana booda dhufe wanni kuni wanni ma isin boodan kuni hadi quraana wajji waliin fudhatu kanaafiidhaan hin fudhadhu jiitii waan sun explain godhe please kanuma kanneen jiru galatoomaa caraa kana kan dhokatiif jaallemsaa galatoomi Galatoomi shee galatoomi. Anis dhaamsa tokkoon dhaammadhee yaadaati gartee akka gorsaan nu dhiyeessita kanarra dhaabadhee yaada tokkoon ibsadha. Dhugaa jirtu ni beekan. Dhugaa jirtu namni gartee qaala rasuul jiru dhugaa jirtu ni harka garuu dhimma aangoo fi gartee dhimma galiiti malee hogguu dhugaa rabbii dubbannu jechuudha. Namalee yaada jiru malee haqa jiru ni harkan. Obboleessoo islaamummaan akka amma gartee islaamni addunyaa tana irratti jiru wallaalaan fadhee ni beeka. Wallaalaan fadhee ni beeka. Garuu immoo yoo kan dhugaa ka barbaadan ta'e quraanatti as deebi'anii wal falmii galtee jidaala bu'aa hin qabne gartee alagaallee fi koofalchiisanii islaamni kun diina guddaa qaba. Islaamummaan gartee sharafa qabdi. Kanaafuu yoo kan haqa dhugaa barbaadan ta'e dhugaadhaan gartee nama waliin mari'achuudha. Farrajaa fi gartee taappellaa fi gartee gidaaras qabanii gartee hobaas cafaqoo osoo hin ta'in hayni yeroo mafadheehu isaan mo'a. Abadan hayni gartee islaamummaan qabuu fi hayni gartee quraanni qabu abadan wallaahi numa namni quraana qabatee moohame takkaa hin agarre. Abadan saniifuu baaxillee inuma yeroo hundaa'u gartee moohamaadha. Dhugaa jirtu uummanni akka uummataatti dhugaa jirtu baruuf jiraata. Saniifuu tanumaan isinii dhaamuu barbaada karaan deemu jira. Salaamu alaikum. Mee yoo naa hanni tana guutuu akka fudhadhu jaallibsa wayiin jechuu fedha. Inni dhaga'ama. Inni dhaga'amtaa. Okay, ulfaadhu ibsa carraa kana naa hannu keetiif hedduu ulfaadhu. Ani waanin jechuu barbaadu gurbaan Jamaal Aliyyi biroo jedhamu sanii amma dura hirmaannaa guddaa Maamad Bayaan hidhuu irratti namni Maamad Bayaan sababa Hamzaati uleen dillisan isa tumte takka qabadhu. Hamzaa wajji wal qunnama jaaniiti. Gurbaasan telefoona isaa mana isaa dhaqanii saamaniiti akka nama hidhuu fakkeessanii tumanii arra hidhamee hidhaa jira. Maaliif dubbii Hamzaa irraa kaate beeke. Amma san karaa irraa maysinee Hamzaas yoo hidhuu dadhabne miidiyaa kanarraa galchinaa yaada juu qaba gurbaan. Nama hadiisa rabbiitii fi waan rabbi juusan ummata qaraasuu deemuu miti. Biddeena isaatiif qabsaa'u jira. Karaa Maamad Bayaaniin wanni hundi isarra dhaqqabamnaani yaada kana fidee yaada kufaa
maaltu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa isaatii fi imo isaatii biddeen inni kan turratti ragaa isa godhiyeen maafi daawutan asirra wanni gaafatame waan biraa wanni raasaw jiru waan biraa wanni inni nabi Muhammad fide asirratti gartee namallee burjaajeessuuf takkallee ni jirtu tanaan isaan jaa amma booda hadisni inni asirratti ol deebi'ee nutti himu dhalaa Oromoodhaa dhalaa Islaamaa kan inni gartee maallaqa sabbata isaanii hiikee maqaa kijibaatiin Quraanaan isin qaraasa jeerraa nyaatu hin jiru kana booda Muhammad bayaanii sidhaanii baha Hamzaanis haqa isaa dubbachuu itti fufaa jechuudha. Tak talammada Hamzaa fi dhaamsa dhaamaan Hamzaa obboleessa kiyya waan reefu jette san kitaabni isaanii waan ni ja'a jette san please deebitee ganaan jahin ajaa kitaaba isaanii san hin dubbatin asirratti maaliifi ani coraan kiyya akkan nasuu kannaa waggaati waan san dubbattu niin hadooda niin ifittiin qaanfadha waggaati waa'ee nabi Muhammad isaan ja'an san dubbattu afaan keetiin dubbattu tortora isaanii kana yoo wanni san ka dhugaa taate tortora san obboleessa kiyya Hamzaa haqa harkachaa waan deemaa jirtuuf jecha waan akkasii saniin if gadin deebisin hin dubbatiniin siin jedhaamsa obbolummaa kan hin sidhaamu agarumaan jaafitadhe ibsa ammallee irra deebi'ee hedduu ulfaadha obboleessa kiyya galatoon. jarana wala gawjira mo kami cal jettani tibu bitu ani fitar debar wana da gawjirtani sen da gawjirtani da gawjira se da gawjira okay ulfata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jira ame sagalan ki? Ibsa sagalan ki jira? Untuk mungkin ya. Hamza. Jalan mantu benar gubba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tidak kan? tole eenyu odaa feeni abshir galatooma lakki ani wanni nin barwaan san jeef hamzaatu nabi arrabsee hoggaa ja'an jechuutu jecha saniitu wanni nin dubbadhe beek wooma kitaaba keessa jiru garuu immoo namaahu afaan irratti ni qaanfachiisaa jechuu fadheeti ani nama waan akkasii isaan hadiisa jaanii gaafatti amanan irratti riijekti godhu jechuu isin garsiisuufi malee nabiin keenya waan akkasii jechuurraa qulqulluudha alayhi salaatu wassalaam siigalee tana malee waan akkasii itti amanaa ana hadiisa akkasii diduun hadiisa nabii didee ja'anii arraba fakkeessuurraa waan je'uun jee dhiifama wanni akkasii gaarillee miti tole dhaamsa keessan fudhadhaa ibsa galatooma. Ewa Hamza yeroo takkame namni kun dhiifama jechoreef dubbatteerratti jira kana hedduu keessallee baay'een dhageenye garee garee immoo dhagayeetiin ture. Hadiisa hadiis tokko fudhachuudhaaf dura quraana wal bira qabee yoonni quraana waliin faalleessinni fudhadhaa yoonni quraana faalleessu taatiin fudhadhuu jette akkanumaami durallee dhaga'ee ture godha qofaa miti. Hamza na dhagaarta? Sagaleen kiyya moo jiran? Namni gariin mootummaan godhan
يا كيف تدو أيوة هيا سمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أمزة شجاب برنجرانيسيا تريتي دبتون التمجنيسيا أسرت واتك جتشو بربات حديثني حمزة الريفو هاسوي سوني ككتاب إساني كيس جرجي سوني حديثني سوني صحيح مو ضعيف بكتنا أستاذ أمزة رواني سلاي جمو يرو حديث سني مو راوي حديث سني مو كف نما حديث سنو ديس حديثني سون صحيح مو ضعيفا حواسا فدبه قبيتشو حديثني الدجرة لقارا حديث الدجرة قالوا حديثني سوني صحيحة في ضعيفة قبا كصحيحة قفا كيسا فدنا نوتي كضعيفة فدنو كضعيفة انجرو يجو سندن دينيو كضعيفة نجرا قالوا كضعيفة سنتين دلغن حديث أما ريفو إني أسرتي دبتي خنما قام فتشيسو سن حديث سن حواسني أجل جرتنا حواسني كيا تكا حديث سن دقيسني حديث ريفو أمزان دبتي سن تكا شيخة خطبة رت مسجدة كيست دبتو غرتني حديث سن تكا تيفيلي أددا تدبر فمتون حديث فكوتا سن حديث انتاني سن تكا دقيسني حديث سن دقيسني جرتني هندقين يجو مالي هندقين والناس هندقين افتك حديث سنيتو حديث ضعيفة حديث سواتك كرام فلانوتي خمت ضعيفة ما يقدر يخبا فلتين أبدو نمني فلتين في جنيه أبدو دابو اتلفتت خمت ضعيفة جلتين قد بيا خبار كتير في جوجل جدي نكان ترى جلتين قد خمت ضعيفة سهيجي خمت ضعيفة حديثني السلام عليكم وعليكم السلام خمت ضعيفة حديث ريفو دبت سنون دي ضعيفة خني خير كما ربيتيس أن جتشسن كيف جتشسن جتشون دندو مانتنا جتشون دندو نين كام فد اوكي يوم سيا بخاري خيس اسي باسه بخاري خجبا دني جتا بخاري خجبا دنجو خجبا دنجو حديث سن افاني دبت